عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتك كنيا كبجمو في جالة أكم جرت نجنيا في جالة اللي بكم يسون جرتني يسون هذا كبوجة هرب فيك جباب دوي للا بجودا في كيسين أنيس هم نمان كابون دندتي مان كابون أنيس للا بجودا في كيسين وبليه هنكي كبجمو في جالة إرجم ربي ما يجد صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدنيا نسلما نتكي سجران الدنيا نصيحات الدنيا غاري ولي في أدو الدنيا كافرة يوكان الدنيا كريستانا كيسا جم الدنيا إسلاما يرفته وانت الدنيا كمو كيستين أرغن أرغن الدنيا إسلاما الدنيا نصيحات غاري ولي في أدو ولي في أبتو بكنمني كفر والكاسو تيجو أنيس كانوا ما في النهر هم جرينيا كي كيستي وانت سفوي سيدي يادو أبتي جم أوني كتير وبليسك يا كبجري هم تأمراتي أكنا وجين ترتو أبجان سيغافا وبليسو جرينيا الدنيا كان رتبوا أجهيكم جرينيا الدنيا كل أكمل تجرات دا في إيس جرات دا مالي جرات دا أولاغا سيبرباكس أولاغا مليته أولاغا ملي به تهوسين برباكس أتي جلك أبو مايو كان أممتي الدنيا كان ركايو أتي أممتي كايون وسون تاني ما تمتكيتو كايو رجيجو ربي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ويتجدوا ilmummaan namaa kunuyyuu uumamummaan isaatu kaayyoo jechuudha. Kaayyoof uumamuun akka jiru ta'e atumti mataan keetu kaayyoodha jechuudha. Atumti mataan keetu kanaaf obboleessa kiyya qabajiru. Wanti gama keessan dhufee qabadhee dhufe rakkoo diinagdee biyya keenya salphisaa jiru rakkisaa jirudha. Uummanni biyya Itoophiyaa yookaan biyyi nuti keessa jiraannu keessattuu akka Afrikaatti yookaan akka Oromiyaatti wanti uummata keenya kuffise wanti uummata keenya danqe wanti uummata keenya rakkoo gurguddaan irraan gahe rakkoo diinagdee isa jabaa tokko jechuudha. Innis rakkoo diinagdee sunis isa rakkoo nama gurguratuun dhabne daldalaan dhabne birriin dhabne wantoota uumamaa hedduun dhabne garuu akkaataa itti gurguran wantoota daldalaan akka itti daldalatu gabareen akka itti qotatu kan suuqii akka itti nagadatu kan deemu akka itti deemu wallaaluun jireenya keessan fashalaa sarkaa taasisa jireenyi keessan akka inni ollaa kufiinsaa bulu si harkaa taasisa jechuudha. Obboleessoo jireenya addunyaa kanatti wanta nagaduuf kaayyeeffattee taanaan akkaataa itti nagadan leenji. Obboleessoo ati fakkeenya uummanni keenya ittiin cabaa jiru tokko yoo siif hime namni tokko fakkeenyaaf waan gad aanaa tokko irraa kaafnu manni boonboliinoo tokko yoo baname naannoo tokko yoo baname torbaan isaatti 8 banamee jira. Maali rakkoon kana? Addunyaa kanatti atiin rabbiin atiin akka ati waan haaroo tokko fiddee gama addunyaa kanaa dhuftuuf si uume malee akka ati addunyaa kanarratti wantuma namni dalagedha. Sammuuna mucaa tokkootiin namni 8-7 tokkotti mana nyaataa tokko banuu jechuun rakkoo gad aanaa fi rakkoo kufiinsa diinagdeetii fi cabbiinsa diinagdee biyya keenya mudataa jiru jechuudha. Manni nyaataa tokko namni tokko gaafa banu 8 isa boodaan banu jechuun sammuu namticha tokko irratti hawaasni 8 kun guutuun hojjechuu jechuudha. Kun rakkoo isa gurguddaadha. Rakkoon muslimtoonni rakkoo akkanaa mudatan biyyoonni silaa dhihaa rakkoo akkaataa muslimtoonni dur itti wal guddisan qo'atanii qoratanii mee amma gara biyya Jaappaan si geessu yaada. Biyya Jaappaan yoo dheeyte akkan kitaaba tokko irraa dubbisetti jechuu hin dheeyne biyya Jaappaan. Akkan kitaabicha irraa dubbisetti magaalattii biyyattii akkuma seenteen waan si ajaa'ibu magaalattii Chicago moo magaalaa guddoo wahiitii akkuma dheeyteen mee fakkeenyaaf waan tokko biyya san keessatti si fudhata. Tokkoffaa suuqii takka wayita dheeyte gogaa kophee achi argata. Lammaffaa wayita dheeyte suuqii itti aanu dheeyte sibaakoo argata. Lammaffaa sadaffaa irratti suuqii soolii yookaan wanta kopheen irratti hodhamu san argata. Afuraffaa suuqii itti afuraffaatti ceeta wanta waan kana ittiin hodhan argata jechuudha. Sibiila jechuudha mutaa ittiin hodhan kan gama shanaffaatti yeroo ichi dheetu feestaala ittiin bitattee ittiin galtu bitatta jechuudha. Obboleessoo biyya ambaa akkatti wal guddisa. Mee amma ammoo gara magaalaa guddittii biyya keenyaa si geessu maarkaattoo isii jedhamtisan. Maarkaattoo akkuma dheeyteen yoo dheeyte akka kitaaba tokko irraa dubbisetti mee maarkaattoo hedduun keessan dheeyxannatti fakkaata. Manni jiinsii yookaan jiinsiin maarkaattoo keessatti gurguramu asirraa eessa obboleessoo? Maali kan bitatta? Mee inni maarkaattoo yookaan jiinsii kana qabu yoomi obboleessoo guyyaan inni yoom carraan isa ragaa yoom diinagdeedhaan guddata yoom addunyaa teekinooloojiin guddattetti dhaqqaba akkamitti dhaqqaba akkatti wal kuffisuun wal cunqursu
isa ol tare gad harkisuun isa gadi jiru lafatti gadi dhiituun rakkoo diinagdee jabaa biyya keenya mudateedha jechuudha. Inni gabarees rakkoo ilaalla sila gabareen akka itti wal guddisuu qabu. Ani obboleessu wanti siin jedhe fakkeenyaaf magaalattii takkaaf fakkeenyaaf magaalattii takkaaf baajaajiin barbaachisaa. Garuu baajaajiin yookaan taaksiin magaalattii guutee wayita jettu akkan taaksiin dalagaa hin arganne isa godha. Akkan maatiin manaa beelahu isa godha jechuudha. Akkamitti bulchaa yookaan bulchiinsi yookaan mootummaan dhaabbata kana akka dhaabbata baajaajii kana geggeessu wanti inni godhuu qabu faayidaan baajaajiin tun oofamtee biyyaaf faayidaa fiddu maali? Faayidaan shufeertichi baajaajii san oofu abbaan baajaajichaa argatu maali? Jedhamee akka bu'aa gama lamaaniitu akka hawaasni hin miidhamnetti akka shufeerri hin miidhamnetti ta'uu qaba. Rakkoo diinagdee isa furamuun barbaachisu jechuudha. Kanaaf yeroo baay'achuun barbaachisutti baay'achuun gaariidha. Yeroo muraasa ta'uun barbaachisutti muraasa yoo taate gaariidha. Obboleessi jireenyi kee kun jalqabuu osoo hiika godhate gaafa ati duutu hiika godhate. Ka'umsi kee hiika qabaannaan gahumsi kees wanni inni hiika hin qabaanneef hin jiru jechuudha. Kanaaf obboleessa hiika qabaadhu siin jedha. Sagantaa kana asuma irratti sirraa dhaabaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ta'atoota inni kabajamuu fi jajjabu akkam jirtu? Nageenyaaf jaalalli bakkuma isin jirtanitti isin haa dhaqqabu jechaa har'a qophii gabaabaa tokko qabadhee gama keessanii qophiin inni aan qabadhee dhufes addunyaan tun addunyaa buburree keessa jiru kana keessatti akkamitti akka jiraannuuf kallattiin jireenyaa akkamitti akka nu harkaa bade sitti dubbadha jechuudha. Addunyaan tun maali? Jalqabuma addunyaan tun maali obboleessu? Addunyaa tanatu situ keessa jiraatamu addunyaa tanatu si keessa jiraata. Addunyaa guddatti keessa jirtamu addunyaa guddataa jirtu keessa jirta. Addunyaa badhaate keessa jirtamu addunyaa badhaafamte keessa jirta obboleessu. Addunyaa si keessaa baatee addunyaa taatu keessa jirtamu addunyaa si alaa dhuftee si keessa seentu keessa jirta obboleessu. Meenaafi addunyaa tam keessa jirta. Addunyaa ati gabayaan ati oltee galaa jirtu addunyaa tam obboleessu. Addunyaa tam gabayattee galaa jirta. Gabayaa addunyaa keessaa ati filattee addunyaa si barbaachisu yoo hin dhaabbanne jiraachuun keetti sin jiru daftee du'uu qabda. Kallattiin jireenyaa si harkaa bade taanaan filannoo tokko qofa qaba. Filannoon sun yoo dandeetti sirraa'u filannoon inni lammaffaa daftee du'u. Ba'aa gaafa tahaa jiraatte battalumatti du'i dhaloota fayyada waan ta'eef du'uunti. Kanaaf obboleessu du'uun si barbaachisa taanaan dafii du'i. Jiraachuun si barbaachisa taanaan jiraadhu. Jiraachuun keetii fi du'uun kee garaagarummaan isaa gaafa jiraattee faayidaa dhala namaatiif buusaa jirte taanaan dafii jiraadhu obboleessu. Jireenya gaarii siin jedha. Ilma namaa irratti ba'aa taanaan gufuu raawwachaa jirta taanaan ganamaa galgala kan jaalatamu jibbaa kan silaa argatu jibbaa balaan ati raawwanne hin jiru taanaan dafiitu. Addunyaa kanarraa dafiite. Nama ofittummaa eda'uu ol aantummaa ila akhir ma yakun. ولهذا obboleessu jireenya addunyaa kana keessatti addunyaan tun mee addunyaa jechuun maal jechuudha yookaan jireenya jechuun maal jechuudha? Jireenya jechuun beekamtiidha moo beekumsa moo qabeenya moo mee haala addunyaan tun beekumsa moo qabeenya moo beekamtiidha moo jireenyi kun maali obboleessu? Jireenyi kun beekumsa moo qabeenya moo beekamtiidha moo beekumsa obboleessu? Kanaaf obboleessu addunyaan kun maal akka taate bari. Addunyaan tun yoogaa maal taate jireenya ishii kana keessa akka jiraattus baradhu siin jedha. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi.